jalqabaa bismillaan caalaa maqaa moggaafamee akkaan isaan eegalus rasuula sallallahu alaihi wasallam naadhaame hunda waan hin dalaguuf gargaarsi kasaa hamtuu lubbuuti yarraa gara isaatti hidheessa akkasiin dabarraa gadadhaamsa keenya hoggostoltii simannaan teessanii fiteenya. Gaafii guddoo waa'ee dostoora addunyaarra wal gaafannuu mee waa'ee qur'aanaarra boodanutti horraatii carraan qabnu arra gaafii rabbii dura teenyaa wal barra. An maalirraan jira? Quraanni hoo eeysa jira? Ani saniin beeka. Inni hoo sana beeka? Tanaan beekii adda fageenya keetii fi qur'aana nutis tanaafif gaafanne boru rabbi jalaa baana. An dadhabe umma dadhabe abbii na teessisuu diddee kuqqaan qur'aana rabbii. Ta duraati ifirraa jalqabna quraanni qiraa ja'a nuti hoo qaraana. Waan haraam ja'a gurri haraam dhagee gara halaal bobba'a. Kasi fayyadu salaali ja'aani halaali jirtammoo haraamirraa isinii abbuuqqattani. Tateenyaati tun ajaja isaati tun lafatti ilaallee humaatti lakkaa'uu dhabuun. Isinis osoo hin qara'in nuus kan qaraasisin waggaaleen dilli kun dabruun. Teenyatun qacacaata biraatiin wal bira laallu diina biraa jira ka qur'aana haleelu. Kanaafanii maqaan dhawnu nuti kan dubbannu dalaguma isaaniiti. Teenyumaa daranii warrummaan itti aanu hoggaatti alagaa ka alaa itti dhufu akkamiin irraa deebif nagaa. Dhuga abbaan diina rabbuma haa ta'u osoo ati jirtuu quraanni akkamiin tuqama. Tateetiitti deebinaa dhimma keessaati jabduu jira dura taalaa tana gaachana taanaati. Tuqaan qur'aanaa tuqaatiyyaati hittaa'u callisee nintaa fidasaati. Jallinaan honga dhaqa gariin daangaa dabree qur'aana tuttuqa hoggaa seenuu fade qarree nafsiyyaa fi shaytaana jala goree waa hedduu haason. Mee dhageeffadhaa isiniif galchina tarree. Ta duraati qur'aanni makluuqa faajaadhi jecha rabbiiti yoo fedhan hiikaa hambisanii. Takkii akka biraatti kan quraana keenya kana akka hedduu godhuu barbaadan. Tun hin taatu osoo nuti jirru anduydatti galee ka biraa hin weeraru. Ta dur wallaala keenyaan nu godhe waanuma ulamaayin keenya dur jedhe ta rabbiin quraanaan dubbate dursee dhagaysanumaan sii deebisee. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه 7 أبحر والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني. والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالآيات خطه يسطر. وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا. ديبسا بريدو لا أدويتات تسقب دقرا يوخا كتل دوتات تسديبس تخرا. Akkanaan deebitii raddiina dawwiitii isaaniif tana deebina teegnatti. Furmaanni cabuu diinaa ol ka'uun sadarkaa qur'aanaa qara'uma qofaa hin jirtu tabiraa hoggaasii diinan islaam bakka hundaa daraara. Seenee mana hunda ka tokko hin hafin dureessaa hiyyeessaa ka addaan hin filin dhufti nama islaama ta'ee gaafa qaroo funduu wal ta'e. Nutis ni taanaa beekaa sirrii isinirraa isni wallaalli durii tanaaf isinii jannaa qara'aanu qarasisa nama bareeteetu wallaalummaa buqqisa biraas kutee adawwii deebisa ablee qara lamaa ta'ee diin jiraachisa. Tanaaf hubadhaa ummata keenya bakka durii haa sochoonu qur'aanarraa hin fagaatina garasaa haa deebinu. Arrarraa haasaa fuudhaa lafa waa jabaa